Bara ogbarruun Oromoo miilaan dhaabbatuuf gitiin turutti inni nama utubaate aspeedha. Qubeen afaan Oromoo akka har'aa fiixee addunyaa tokkoo hamma isa kan biraatti dubbifamuuf ga'uu isaatiin duratti guyyaan akka har'aa akka dhufuuf nama qabsaa'aa turedha. Barruun afaan Oromoo qubee afaan Oromootiin akka barreeffamuuf dhamaatii olaanaa taasise. Qubaaf qalama isaa keessaa qubee afaan Oromoo yaa'an waraqaa adii irra buusaa asoosama dheeraa fi ammayyaa isa jalqabaa saba bal'aa kanaaf nama gumaachedha. Bakka fakkeenyi hin jirretti fakkeenya kan ta'e akka dungoo ofiif baqaa dhalootaaf ifa kan kenne dargaggeessi Oromoo afaan ofiin dubbachaa qubee ofiitiin katabaa ogbarruu afaan Oromoo sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta'uu akka danda'u kan agarsiisee fi karra kan saaqedha. Namni jabaan kun barreessaa Gaaddisaa Birruuti. Abbaasaa obbo Birruu Waaqaa fi harmi isaa addee Bajigee Gonfaarraa godina Arsii aanaa Limmoo fi Bilbilootti kan dhalate barreessaa Gaaddisaa Birruu damee irratti bobba'een goota seenaan hin dagannee fi onnee saba bal'aa keessaa hin baanedha. Barnoota isaanii sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Boqqojjiitti kan eegalan Gaaddisaa Birruu leenjii barsiisummaa dhaabbilee leenjii lamatti erga xumuranii booddee damee hojii dhaloota qaruu barsiisummaa eegaluun dhalootaaf beekumsa qoodaniiru. Hojii dhaloota qaruu kana manneen barnootaa garagaraa keessatti waggoota 6 erga raawwatanii booddee sadarkaa barnoota digirii lammaffaa barachuuf gara magaalaa Finfinnee dhufanii Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota afaan Ingilizii fi ogbarruutiin eebbifamuu danda'aniiru. Ergasii akaadaamii afaanota Itoophiyaa keessatti ramadamee waggaa 9 oliif erga hojjetee booddee barnoota isaa digirii lammaffaa ogbarruudhaan achuma Yuunivarsiitii Finfinneetti fudhate. Dabalataanis eebbaan booda diippiloomaa dhaabbata American School of International Studies jedhamurraa waldhabbii furuu yookiin conflict resolutionidhaan fudhatee jira. Waajjiraalee adda addaa keessattis tajaajilee jira. Isaan keessaa muraasni waajjira gargaarsa Oromiyaa keessa waggaa 3 akkasumas dhaabbilee miti mootummaa garagaraa keessa waliigalatti gara waggaa 18 tajaajila kennee jira. Barreessaa Gaaddisaa Birruu ogummaa isaaniitiin tajaajila hedduu akkuma laatan maratti ogbarruu Oromoo keessattis nama jalqabaa jedhamuun beekamu. Waaltina afaanii keessattis namoota ashaaraa isaanii kaa'an keessatti ramadamu. Akka dubbisaatti anaaf barreessaa hangafaa fi barreessaa duraatii keessumaayyuu nama seenaa ogbarruu Oromoo keessatti bakka jalqabaa qabudha. Sababiin isaayyuu kitaaba asoosamaa afaan Oromoo jalqabaa qubee afaan Oromootiin hayyuu barreessedha. Akka barataa afaanii tokkoottis akka dubbisaattis akkasuma akka barreessaatti hangafa keenya nama fixeensa ogbarruu Oromoo kaleessaatiif karaa baasee har'a nuti daandii isaaniirra imallu dhugumatti fakkoo fi nama jabaadha. Gaaddisaa Birruu akkuma ati tuttuquuf yaalte achiin dura gara ogbarruuttiin dhufiin dura koree waaltina afaan Oromoo keessa nama ture. Sunis akkasitti beekamuutu irra jira. Keessumattuu jalqabaa gara ce'umsaa keessa bara mootummaan wayyaanee gara aangootti dhufe keessa koree waaltina afaanii ta'anii hojjetaniiru. Akaadaamii afaanota Itoophiyaa keessattis Yuunivarsiitii Finfinneetti hojiirra turanii achumaan nama dikshineerii afaanota 3 qopheessan keessa jiru. Obbo Gaaddisaa Birruu keessuma gama ogbarruu Oromoo kanarratti nama adda duraati. Akkuma hojii isaaniitiin arginu akkuma seenaanis dubbiin tokko tokkos kaasutti nama guddaa ogbarruu Oromootiif hangafa ta'e kan ammoo hojii jabaa ta'e tokko hawaasaaf hojjechuu irratti yeroo baay'ee addunyaa kanarratti wanti baratamaan fakkeenyarra dhaabbatanii waan jabaa tokko qabatanii as ba'uudha. Ogbarruu Oromoo keessatti garuu obbo Gaaddisaan nama hangafaati. nama jalqabaati. Gaaddisaa Birruu bara akka lakkoofsa biyya kanaatti
bara 1999 kaaseen beeka. Bara sana yeroo ani kitaaba mimmaanaadhaan jedhamu tokko maxxansee kaaseen beekaa waggaa hedduu wajjin turre keessatti immoo waldaa barreessitoota Oromoo olii wajjin ijaarre barreessitoota muraasa ta'anii bara sana nama baay'ee miti barreessaa nama muraasa akka lakkoofsa biyya kanaatti bara 2002 natti fakkaata. Gaaddisaa Birruu maqaa isaan gaaddisa hangafa hunda keenyaati hangafa barreeffama asoosamaan hojjedhaa sanaan beekama. Nuuf hangafa keenya hangafa nama jenneetti kabajnuudha. Hawaasummaa keessatti nama akka abbaa barreeffama keessatti hunduma keenyaaf eegala nama quuqama guddaa qabu saba keenyaaf quuqama guddaa qabu nama akkasiiti. Hangafa Daraasii Gaaddisaa Birruu barreessaan hangafti Gaaddisa Birruu og-barruu afaan Oromoo irratti namoota buleeyyii gumaacha olaanaa taasisan keessaa isa tokkodha. Akka maatiitti abbaa gaariis ture. Hojii isaatiin yeroo hunda ifaajaa abbaa namummaa gaarii qabudhas. Nama jaalalaa walumaa galaan Gaaddisaa Birruu abbaa gaariidha. መልካም ስብዕና ያለው አባት ነው። የፍቅር ሰው ነው። አንደበተ ርቱዕ ነው። ስለዚህ ደራሲ ጋድዲሳ ብሩ ጥሩ አባት ነው ለኔ። Kuusaa Gadoo kitaabota afaan Oromoo jalqabaarra jiran keessaa tokko jedhamee beekama. Barreessaan kitaaba kanaa immoo obbo Gaaddisa Birruuti. Bara afaan Oromoof mijataa hin turre jedhamee beekamu sanatti bu'aa ba'ii hedduu keessa darbuun asoosama maxxanfame ta'uunis ni himamaaf. Asoosamichi jaallatamummaa olaanaa horachuu kan danda'ee fi barreessitoota sana duuba dhufaniifis karra kan saaqee onnees hore ta'uu danda'ee jira. Asoosamni Kuusaa Gadoo maxxanfamuu isaatiin duratti raadiyoo Itoophiyaa irratti darbuudhaanis onnee asoosama hawwituuf soorata ta'aa tureera. Gaaddisaa Birruu bakka homaa hin jirretti abdii argaman bakka dukkanaan marfametti ifa ta'an sababni jedhamiifis sirna afaan Oromoof qubee afaan Oromoo irratti ba'aa ta'ee ture hojiin falmachuu isaaniitiin. Nama jalqabaa kana immoo hojii isaanii yoo laallu yeroo isaan itti hojii isaanii kana qabatanii as ba'anitti waa tokko barruu Oromooti irratti yeroo qubee afaan Oromootiin jira jedhamee too hin yaadamnetti yookaan yeroo hin jirrettis jechuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf Kuusaa Gadooti kitaabni asoosama barruu asoosama ammayyaa yeroo sanitti qabatanii as ba'an yeroo jalqabaatiif qubee afaan Oromootiin jechuudha. 1983 yoo fudhanne qubeen afaan Oromoo bara kam sadarkaa manneen barnootaatti akka baratamuuf gubbaadha mootummaan yeroo sana biyya bulchaa ture tumee gadi buuse jechuun ilaaluun hin danda'amu. Obbo Gaaddisaan 83 qubeen almost 85 kan jalqabe qubeen hundi gongoruu baadha. San duratti qubee afaan Oromootiin kitaaba barreessuu miti namni abbaa caadayyuu akkamiin xumuraa kan jedhu gaaffii keessa nama galcha. Kuusaa Gadoo asoosama ammayyaa kan jalqabaa kan jennu kana 1982 1982 akka lakkoofsa biyya kanaatti maxxansiisanii jiru. Kuusaan Gadoo otoo gara kitaabaatti hin jijjiiramiin gara asoosamaatti hin dhufiin dura akka seenessaatti reediyoo Itoophiyaa irratti deemaa ture. Booda gara kitaabaatti jijjiiran jechuudha. Nama jalqabaati. Kana gawan gara hawaasa tajaajiluu wajjin kan wal qabatu. Ogeessa ta'ee baratee barnoota isaa jalqabaa uummata kootiif maaliif hin gumaachuu jechuudhaan kitaaba Kuusaa Gadoo kana kan jalqabaa barreesse. Yeroo sanatti carraa baay'ee bal'aa akka qabullee ni ka'a. Carraaleen inni qabu utoo afaan biraatiin barreessee jiraatee carraa guddaa qabaachuu qaba ture. Garuu tole hin jenne mana kitaabaan geesse jedha gaaffiif deebii miidiyaa tokko waliin kenne irratti afaan isaaniitiin illee kaasanii yeroo lubbuun jiranitti waan nattaasaanidha. Kitaaba kee baay'isnee sii maxxansiisuu dandeenya garuu gara afaan biraatti yookiin afaan Amaaraatti jijjiirii qubee saabaatiin barreessinaan jedhanii. Ani immoo du'een bada malee kokkee hojjeta. Aga fedhe dhuunfaa kootiin maxxansa malee qubee afaan Oromootiin haala maxxansiisuu isinis naaf hin maxxansiinaa jedhee dida. አንጋፋው ደራሲ አባታችን ጋዲሳ ብሩ ለአፋን ኦሮሞ ስነ ጽሁፍ የህይወት ዘመኑን ጊዜውን መስዋዕት ያደረገ ሰው ነው። barreessaan hangaftii fi abbaan keenya Gaaddisaa Birruu
ogbarruu afaan oromootiif bara jireenya isaa hunda aarsaa kan godheedha. Sababiin isaa bakka wantooti rakkisaa ta'anitti qubee afaan oromootiin nama asoosama barreessedha. Keessattuu ammoo asoosamni ammayyaa'aan isaan eegale yeroo kana taasisu aarsaa olaanaa kaffaluuni. Ummata keessaa argameef wanta irraa eegamu bahachuun aarsaa tokkodha. Jireenya isaa keessatti ogbarruun afaan oromoo akka ammayyaa'uuf dhama'aa tureera. Nuufis fakkeenya milkaa'ina keenyaati. Sadarkaa amma nuti irra jirruuf gumaachi abbaa fi harmee keenyaa olaanaadha. Akka abbaatti nu cina dhaabbatee sadarkaa amma irra jirru irra akka geenyu nu dandeessiseera. Inni abbaa dhama'aadha. Nama waliin kan walii galu, namummaa gaarii kan qabudha. Ashaaraan isaas nurra jira. ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ሁልጊዜ በመስራት በመትጋት እኛም ዛሬ ላይ ላለንበት ደረጃ የእሱ አስተዋጽኦ አለና ታታሪ ሰራተኛ ነው። ከሰው ጋር ተግባቢ ነው። መልካም ስብዕና አለው። ስለዚህ የእሱ አሻራ በእኛ ላይ አለ። Kuusaa gadoo caacculee ogbarruu yookaan elements of literature kan jennu kan amma jiru kan guuttatee jechuudha. Kanaafi asoosama ammayyaa jalqabaa kan jennu. Hanga har'aa namni rikeerdii sana cabsee waan jiru natti hin fakkaatu jechuun kuusaa gadoo qofatu hin ta'in kuusaa gadootti aananii warri dhufan warra akka godaannisaaf haa jiru 1983 kitaabni sun hagaarraa gabaarratti warra barbaadaman. Hojii isaanii hedduu seecca'eera. Dookumentarii seenaa jireenya isaanii ibsullee hojjedheera. Achi keessatti waan guddaan baradhe waanan kitaabolee isaanii dubbisee beekuun alatti eenyummaa isaanii guutuu argadheera. Bu'aa ba'iin jireenya isaan keessa darban jireenya isaanii duubarraa kaasnee olaalle ijoollummaadhaan nama qananiitti hin guddanne hiyyummaa keessatti nama guddate shankora baachuudhaan nama barsiisaa ture. Akkasumas barsiisaallee ta'ee maatii isaa guddisuudhaaf qe'ee baadiyyaa keessatti deebi'ee nama rakkina hedduu dabarsedha. Egaa himala jireenya isaa keessatti inni kolleejjii barsiisota Boqojjiitti kan inni barate. Kolleejjii kana sadarkaa barnoota lammaffaa fi akkasumas haayiskuulii achitti Boqojjiitti kan inni barate. Saniin booda kolleejjii barsiisota Jimmaatti illee barateera. Asmaraatti illee nama baratedha. Barnoota isaas immoo xumurraan nama hin teenye jiruu barsiisummaa keessa seenuudhaan yuunivarsiitii Finfinneetti osuma baratu deebi'ee barsiisaa kan turee fi ogbarruu fi afaanota alaa literature and foreign language nama qo'atedha. Waan qo'ate kanatti immoo fayyadamee hayyuun jalqaba ogbarruu afaan oromootiif illee silga jalqabaa kan taate kuusaa gadoollee kan barreesseesa. ብዙ ጊዜ እንግዲህ የእሱ የስነ ጽሁፍ መነሻም ነገሮች ቀደም ሲል እንደገለጽኩልህ ka'umsi ogbarruu isaa bakka homaa hin jirrettidha. Bakka waa hojjechuun rakkisaa ta'etti hojjetee waan agarsiiseef namooti hedduun ni dinqamu ni gammadus. Jireenya lafa irratti namoonni hojii keetiin yeroo gammadan ilaaluun ammoo daran nama gammachiisa. Namoonni isa beekan hojii hojjete irraa ka'uun maqaa isaa gaarummaan ni kaasu. Nutis baay'ee ni gammanna. Yeroo inni lubbuun jirutti wanti hojjete laayyoo miti. Hojiin artii akkanaa kun immoo dhaloonni dhalootarraa fuudhaa kan darbanidha. Kanarraa ka'uun wantoonni akkanaa akka ta'aniif akka maatiitti amantaan qaba. በባህሪው ደግሞ እንደነዚህ አይነት ስራዎች የዱላ ቅብብሎሽ ናቸውና አንድ ትውልድ ሲያልፍ ሌላው ደግሞ ይዞት ይቀጥላልና ማስቀጠል አለብን የሚል በቤተሰብም እምነት ስላለን ነው። Barreessaa Gaaddisa Birruu waan itti amane raawwachuuf nama duubatti hin deebine ta'uu maatiiwwan isaa hiriyoonni fi kanneen dhiyeenyaan beekan ragaa ba'u. Ejjennoon isaanii kunis haala rakkisaa keessatti bakka kitaaba afaan Oromoo barreessuu miti bitanii dubbisuufuu rakkisaa ta'etti kitaaba afaan Oromoo qubee afaan Oromootiin barreeffamee fi asoosama ammayyaa Oromoo saayinsiif seerluga asoosamaa eege isa jalqabaa gumaachuu kan danda'an. Gaaddisa Birruu haala sana keessatti haala ulfaataa keessatti akkamitti waan kana gumaachuu danda'an jennee yaadne cichoominadha waan itti amanee gochuuf nama duubatti hin deebine. Kun amaloota gaaddisaa keessaati.
hojii isaa kabajuu ta'anii yeroo kabajuu. Waan si ajaa'ibu aga ammaa nama hedduu wajjin hojjennee ani sadarkuma umurii kootti nama akka Gaaddisaa Birruu yeroo kabaju takka argee hin beeku. Daqiiqaa tokko kan kee yoo dabarse sitti hima. Daqiiqaa tokko sirraa dabarsaan jira dhiifama. Achi booda yoo dhufee dhimma adda addaa wajjin qabdoo ta'e jalqaba yeroo kee gubuu jedhee dhiifama si gaafatee hojiitti seena. Yeroo isaas nama baay'ee itti fayyadamu. Nama waan jalqabe immoo amma galmaan gahutti nama baay'ee waan ta'e irratti ciichu. Nama kaayyoo qabu, nama mul'ata qabu, nama akkasiiti. Asoosama ogbarruu afaan Oromoo qubee afaan Oromootiin barreessuu jechuun maalirra dhaabbataniiti fakkeenya taasifataniiti waan kana hojjetan yoo jenne wanti jiru hin jiru. Garuu ogbarruu afaan Ingiliziitti kan baratan Gaaddisaa. Kana jechuun gamanatti yoo dhufne ogbarruu afaan Oromootiin wanti fakkeenya ta'uuf hin jiru jechuudha nama kana. Fagoon dhaynu afaan Oromoo yeroo sanitti dubbachuuf baay'ee rakkisaatii ture. Fuula garanatti garagalfatee gama barreeffamaatti sadarkaa barreeffamaatti ce'uu irra darbee jechuudha. Kana jechuun immoo ogbarruu yoo barreessu namni tokko waa fakkeenya yoo ta'eef barreessuuf jechoonni nama rakkisu. Ogbarruun immoo akkuma barreeffama akka biraa yookiin barreeffama biraa akka arganitti hin barreessan. Ogbarruun jechootatu nama rakkisa. Afaantu nama rakkisa. Gara biraatiin immoo qubeen kun haaraadha. Matuma isaatiif walitti fidanii akkamiin qindeessu wantoonni sun ni jiru. Kana keessatti hafuura kana keessatti qormaata kana keessatti kitaaba saayinsiif seerlugaa asoosamaa Heegedha yeroo sanatti jechuudha. Sababiin isaayyuu kitaabni jalqaba dhalattee ishiidha. Asoosama afaan Oromoo jalqabaati. Saayinsiin isaan ittiin barreessanis immoo saayinsii seerlugaa asoosamaa Heegedha. Kana jechuun asoosamni tokko akkamitti barreeffama waan jedhuufu barnoota nama gaafata. Isaanis ogbarruu fi afaanota alaa barachuun ammoo akka isaan saayinsiidhaan deeggaramanii kitaaba kana barreessan isaan godheera. So carraa kanatti fayyadamanii kitaaba bu'uuraa jabaa fi fakkoo har'aa ta'e kana nu barreessanii የሱ ልጆች ብዙ ናቸው። ስለዚህ በሰራው ስራ ሰው በመልካምነቱ ijoolleen isaa baay'eedha. Kanaaf hojiin hojjeteen namoonni maqaa isaa ol kaasanii yeroo ragaa ba'an gammachuun natti dhaga'ama. Akkuma abbaan keenya dameetti bobbeen hawaasa keessaa ba'eef gumaacha mataa isaa taasisee maratti nutis damee hojiitti bobbaaneen ummataaf waan faayidaa qabu hojjechaa jirra. Abbaa keenya irraayis kanuma baranne. Barreessaa Gaaddisa Birruu bilchinni gama ogbarruutiin qaban olaanaadha. Ogbarruun Oromoo sadarkaa afoolaa irraa gara ogbarruutti akka dhufuuf ejjennoo qaban irraa kan ka'es namoota isaan fakkaatan waliin hojii seenaan hin daganne raawwatanii darbaniiru. Tokkoon tokkoon wantoota hojjetaniif xiyyeeffannoon kennaniif kan nama dinqus ture. Yeroo san keessatti wanti ani obbo Gaaddisaa irraa afaanuma isaaniitti wanti natti himan wanti nama yaadadhu maayidhase fittashaa isa jedhama afaan Oromootiin sakatta'aa jedhama miti. Sakatta'a kana jecha kana afaan Oromootiin maal akka jedhamu baruudhaaf jechicha achi keessatti asoosumicha keessa waan inni galchuu barbaadeef waan na barbaachisuuf jecha kana hiika isaa barbaacha ulaa keellaawwan naannawa kana keessa jiran irra deemeeraa naan jedhaniiti jiru. Fattashaa isa jedhu kana afaan Oromoo tarii inni kun nama biraatiif salphaa ta'uu danda'a. Garuu nama kanaaf barreessaa kanaaf jechi kun naannoo biraatti salphaadha. Asitti maaliif salphaa ta'uu dide jedhee yaaduu danda'a. Namni kun ogbarruu barreessa. Ogbarruun immoo jechoota akkasii kana afaan Oromootti fidanii afaan Oromootiin maal jedhama jedhanii lafa kaa'uun barbaachisaa ture. Namoota fokkoo koo waan ta'anii fi dhuunfaadhaanis namoota itti qeejjiraadhu waliin jiraachaa turedha. Mana barnoota isaaniillee barsiiseera. Qaamaanis irraa baradheera. Wanti jireenya isaanii keessatti irraa baradhe sun dhugumatti nama isaan hubatuun arganne. Baayogiraafii seenaa jireenya isaanii guutummaa barreeffatanii ol kaa'ataniiru. Ani baay'ee na raaja.
guyyaa tokko ni yaadadha beellama wayii irratti wal beellamne sekundii tokkitti osoo hin dabarsiini kan yeroo heegeenaa dhufe. Yeroo heegeenaa dhufeetu baayogiraafii isaa sana akka yoo barruuf illee na gargaare naa kenne. Ogbarruu Oromoo kana sadarkaa afoolaarraa gara ogbarruutti fiduuf namoota ejjennoo jabaa qaban keessaa nama tokko. Kanaafuu isatti cichanii sadarkaa kitaaba maxxansuurra kan gahaniif haala rakkisaa sana keessatti kanaaf natti fakkaata. Bilchinni isaan gama literaachariin yookaan ogbarruun qaban baay'ee guddaa ture. Baay'ee guddaa ture. Booda akka waldaattis waldaan barreessitoota Oromiyaa kitaaba tokko gareetiin kan maxxansiisee jira. Namummaa asoogawwan Oromooti. Namummaa kan barreesse Gaaddisaa Birruuti. Asoosama gaggabaaboo siin jedheera. Kana fakkaata hojiin isaanii. Waan sadii kaasuu dandeenya. Fakkeenyummaa obbo Gaaddisaa tokkoffaan jalqaba ta'uun matumti isaa hojii cimaadha. Chaalenjii guddaadha jalqaba ta'uun waan hundumtuu sirratti akeekkata. Ba'aa dhufu hundumaas danda'a. Yoo gaariis ta'e hamaas ta'e baachuun dirqamta jalqaba ta'uun jechaadha. Waa eegaluun yeroo hundumaa namni waa eegalu barreeffamas ta'uu danda'a kamiyyuu chaalenjiin isaa guddaadha. Sana danda'uun kireediitii guddaadha tokkoon. Lammata barreeffamoota isaanii yoo ilaalte kanarraa yoo ilaalte iyyuu xiqqoo kiritikaalii namoonni leetirarii kiritik hojjetanii kanarratti hojjechuu qabu jedhee yaadayyuu gaaffii guddaan natti mul'ata. Hojiiwwan barreessaa Gaaddisa Birruutiin gumaachaman ergaan isaanii dhalootaa dhalootatti kan darbu saayinsii ogbarruu kan eeggatan fi qulqullina olaanaan kan barreeffamanidha. Hojiiwwan isaanii kunneenis asoosama Kuusaa Gadoo jedhamu bara 1991 galmee jechoota afaan Oromoo namoota biroo waliin ta'uun bara 1991 barruulee birmata jedhamu bara 1993 kitaaba Peace and Reconciliation jedhamu bara 2001 afaan Oromoo fi Amaaraatti kan jijjiirame asoosama dhaamsa abbaa jedhu bara 2002 fedhii gamtokkee fi ogbarruu gaggabaaboo biroo bara 2009 namummaa fi ogbarruu gaggabaaboo barreessitoota biroo waliin ta'uun karaa waldaa barreessitoota Oromootiin kan maxxanfame bara 2012 asoosama burreen bifa tokkoo miti jedhu bara 2015 hojjetee jira. Waggoota 20 yookaan gara 30 guutuu gabaarratti barbaadamu jechuun hagam akka inni bilchina qabu, jabina qabu. Caacculee sirriitti kan guuttate ta'uu isaa sitti mul'isa jechuudha. So gama qulqullinaan sadarkaa gaariirra yookaan dhaloonni kunuu waan sana caalu haga ammaa waan fiduu hin dandeenye jedhee yaada. Kitaabota jajjaboodha. Kuusaa Gadootti aananii kitaabonni barreeffaman fakkeenyaaf dhaamsa abbaa, fedhii gamtokkee, achii booda immoo waxala gaabbii, waxala qaccee gaabbii kan jettu sadarkaa idil addunyaattu badhaasa ittiin fudhataniiru. Instituutiin biyya Ameerikaa tokko badhaasa maqaa sanaan kennee jira. Kan jechuun maal sitti mul'isa sadarkaa idil addunyaattu dorgomaadha jechuudha hojii isaan hojjetan. Ergaan asoosama obbo Gaaddisaa Birruu Kuusaa Gadoo kun dhimma hawaas diinagdeeti, dhimma siyaasa biyya kanaati. Dhimma siyaasa biyya kanaa immoo yeroo san keessa maaltu ture? Yeroo san Oromoon sadarkaa maalirra jira? Oromoo sabni biraa yookiin dhaabbileen siyaasa biraa akkamitti ilaalaatii turan? Wantoota kana yoo kaasan immoo yoo ilaallu immoo gama kanaan fakkeenyaaf asoosama kitaaba asoosamaa kana afaaniin dubbachuun rakkisaa ture jechuu danda'ama yoo san. Yeroo ce'umsaa keessa ture yeroon kun mootummaa dargiirra gara mootummaa adda dimokiraatawaa warraaqsa Itoophiyaa jedhu mootummaa wayyaaneedhaan kana irra ture yeroo ce'umsaa. Yeroo kana keessatti afaan Oromoo gara naan fiduun ergaa wayii waan dabarfatu yookiin kallattuumaan siyaasa Oromoo gaggeessa ilaalchi jedhu jiru. Namni kun bitaa mirgatti danqamaas ture dhimmuma kanaan kallattii adda addaatiin. Kanaaf ergaan kitaaba Kuusaa Gadoo keessa jiru gama siyaasatiinis dhiibbaa biraa qaba ture. Akka nama jalqabaatitti jechuudha. Barri yoo darbe, yeroo yoo darbe waan hin darbine hojii keenya. Hojii bara ce'uu danda'u, jabana jala darbuu danda'u, akkamittiinan siidaa dhaabee darbuu danda'a.
Ammoo warra siidaa akkasii dhaabanii darban irraa akkamiin baradha. Fakkeenyaaf bu'aa bayii obbo Gaaddisaa Birruu Waaqaa keessa darban kaasneerra. Baadiyyummaa keessatti muuxannoo jiruuf jireenya rakkina aadaa uummata isaanii keessatti baratan sanuma gara asoosamaatti deebisan. Jireenya isaanii keessatti bu'aa bayii qabanii waan isaan mudate yeroo itti lafa kaa'an. Dhugumatti soballeen fakkaatu kireetiviitiin isaan hartiidhaan yookiin ogbarruudhaan dabalan malee. Hojiiwwan tokko tokko kalaquu keessatti piroojeektii uumuu irratti obbo Gaaddisaa hedduu nu gargaaranii fakkeenyaaf waldaan kun kan hojjete piroojeektiin ijoollee reefuu jalqabanii fi kitaaba maxxansiifneerra. Dhaabbata Suubii jedhamu tokko wajjin olii gallee deeggarsa arganne kanallee yaada akkanaa maddisiisuudhaa irratti obbo Gaaddisaan piroojeektoota akkasii maddisiisuu nuumtiyyuu olii gallee kitaaba tokko nama 9 taanee maxxansineerra waldichaaf kan kennine gumaacha waldicha ittiin jajjabeessuuf jennee namummaa jedhama kitaabni kun kitaaba kana faallee orgaanaayis gochuu keessatti piroojeektoota akkasii piroojeektoonni akka sana faayin uumamne ta'e silaa waldichi baay'ee deemu ture hooggansaa irratti waan akkanaa yaaduun akka abbummaatti nu geggeessan kan biraani qeerroon ture bara sana yaadadha waggaa 12 irraatii yookaan waggaa 12 irraa kana yeroo sana akka abbummaatti nu geggeessaniiru yaada. Dhugumatti nama isaan hubatuun arganne baayogiraafii seenaa jireenya isaanii guutummaa barreeffatanii ol kaa'ataniiru. Ani baay'ee na raaja. Guyyaa tokko ni yaadadha beellama wayii irratti wal beellamne sekondii tokkitti osoo hin dabarsiini kan yeroo heegeenaa dhufe. Yeroo heegeenaa dhufeetu baayogiraafii isaa sana akka yoo barreessuuf illee na gargaare naa kenne. Wanti achirraa dubbise dokumentari sana keessatti waan tokko ittiin daballe seenaa jireenya isaa sana guutummaa isaa waan harkaan taa'anii barreeffatanii fi tokkoon jireenya isaanii keessatti waan dabarsanidha kan isaan natti kennan. Waldaa barreessitoota Oromoo hundeessuu keessatti nama tarree jalqabaarra jirudha. Waldichas pirezidaantii ta'uun waggaa 4 tajaajileetii jira. Barreessaan Gaaddisa Birruu. Waggaa 12 dura kana waldaan barreessitoota Oromiyaa gaafa hundeeffamu nama jalqaba waldaa sana hundeessan keessaa warra jalqabaati. Warra kaka'umsa sana fidee namoota 6 biroo wajjin waldaan kun akka dhaabbatu barreessaanii akka walitti dhufu ogbarruunis akka guddatuuf qorruun Oromoo jijjiirama tokkorra akka ga'u nama yaadanii kana godhan haala mijanne keessatti. Waldaa barreessitoota Oromoo yeroo gurmeessinu hunduma keenya caalaa isaaniif obbo Mursaayyaa Hordofaatu umuriidhaan guddaa ture nu dargaggeessa turre bara sana qeerroo turre otoo isaan hin jiran ta'e waldaa sana lafa dhaabnee turuu hin dandeenyu. Fakkeenya Onsii kaasee waldaa sana yeroo ijaarru akka politisaayizd ta'ee ayyamanuu kennuu didanii turanii waldaan barreessitoota Itoophiyaa utuu jiru maal fayyada waan jedhuuni. Chaalenjii sana hundumaa keessatti obbo Gaaddisaatu nu dursa ture. Hayyuu duree keenya turanii durataa keenya turanii waldaa sana yeroo ijaarru nama 5-6 ta'an natti fakkaata warri bu'uuresse. Hanga danda'amaa ta'etti sochiiwwan garaagaraa taasisaniitii jiru. Sochiiwwan isaan taasisan keessaa kallattii adda addaatiin barreessitoonni Oromoo akka walitti dhufan taasisaniitii jiru. Barreessitoonni Oromoo akka walitti dhufan gochuu jechuun waan salphaa miti. Barreessaan tokko jalqaba kitaaba barreessee mana maxxansaa dhaquun hagam akka nama rakkisu barreessichi ni beeka, barreessitoonni ni beeku. Garuu gahee kana taphachuudha yookiin rakkoo kana furuudhaaf gahee olaanaa taphatanii barreessitoota yeroo san turan wajjiniin obbo Gaaddisaan hanga waldaa barreessitoota Oromiyaa kana ijaarutti jechuudha. Waldaa barreessitoota Oromiyaa har'a jiru kana yeroo isaantu walitti dhufee yeroo lubbuudhaan jiran jechuudha. Keessa olmost gara waggaa 12 lakkoofseetii jira waldaan kun. Waldaa kana ijaaran hojii ogbarruu Oromoo keessatti gumaacha olaanaa qabu jechuudha obbo Gaaddisaa Birruu. Haalli hundeeffama waldaa barreessitoota Oromoos akkuma asoosama kuusaa gadoo qormaatilee hedduun kan daangeffamedha. Waldichi akka hin hundoofneef sochiiwwan garagaraa taasifamaa turaniiru. Kaayyoo waldichi hundaa'uuf dabsuun maqaballeessiin garagaraas akka irratti gaggeeffamuuf saaxilameera. Kaayyoo isaanii milkeessan malee duubatti jechuu kan hin beekne Gaaddisa Birruu garuu hiriyoota isaanii biroo waliin ta'uun waldaan barreessitoota Oromoo akka hundaa'uuf dhama'uu itti fufan. Bu'aa ba'ii hedduu keessa darbuun waldaan barreessitoota Oromoo akka hundaa'us dandeessisan.
waldaan yeroo sana barreessaa Gaaddisa Birruu fi namoota qubaan lakkaa'aman birootiin hundaa'ee har'aan tana miseensota dhibbaatamootaatti lakkaa'aman of jalatti qabateera. Kanaafi namoonni Gaaddisa Birruu dhiyeenyaan beekan waa'ee isaa yoo dubbatan abbaa hammataa kan jedhaniin. Na yaadadha bakka itti wal ga'ii faadhamne naannoo Birbirsaa kanatti kaaffee teenyee otoo wannoo barreessina ture seera ittiin bulmaataa hin qabnu bakka hin jiru bara sana baay'ee hariyatamatu jira haalli mijataa miti. Bakka lamaan tokko jijjiirree otoo jennu boodarra bakka lamaan nu dhowwatan nama dhiba. Waan biraa miti akkuma nama kaanitti teenyee otoo gaafa dhumaa irratti maal godhanii Gaaddisaan biiroo isaaniitti riskii fudhatanii biiroo ofii miti inni ijoo keessa hojjetu inni ijoo reechii jedhamu keessa hojjetu achitti hojjenne biiroo Gaaddisaatti argitee hamma kana Gaaddisa turan jechaadha. Waldaa sana illee biiroo isaaniitti bu'uureessine bu'uureessuma isaa achitti seera ittiin bulmaataa waa hundumaa achitti jalqabne hanga kanan beeka Gaaddisaan nama akka sanaati. Baay'ee ulfaata ture waan an beekuuf jechuudha. Kaaffeetti bakka shaayii dhuganitti taa'anii mari'atu biiroon hin jiru haala sana keessatti. Waldaa sana bu'uureessanii booda waldaa sanas gaggeessaniiru gara jalqabaa lafa qabsiisuuf si rakkisa. Waan tola ooltummaati waldaa ogummaa waan ta'eef namni achirraa waa argatu hin jiru waan ta'eef nama walitti qabdee hojii sana gaggeessuun baay'ee ulfaataadha. Haala sana keessatti egaa kun sadarkaa har'a waldichi jirurra akka ga'uuf nama utubaa ta'anii jechuudha Gaaddisaa Birruu. Tarii amma waa baay'ee arguu dandeenya afaan Oromoo dubbachuudhaaf siyaasichi amma jiruuf yeroo sanii tokko miti. Yeroo san keessa afaan Oromoo dubbachuuf nama rakkisa. Kitaaba barreessanii uummataaf baasuudhaaf yookiin uummataaf dhiyeessuudhaaf sadarkaa maalirra ture siyaasni yeroo sanaa yoo jenne wantoota rakkoo hammaataa keessa turan yookiin keessa yeroo san keessa socho'aa turan laaluun danda'ama. Gaaddisaa Ilma Birruu kan Bajjigee gonfaa warra ayyaanoo akkam ta'eetu dhufaa eessan naqxu eessa Gaaddisaa gaddisiisaa adaadaansaa akkoo maqaan ishee leensaa eessan naqxu eessa koodee xuruu tulluu xuruu dhala leensaa eessan naqxu eessa qaccee warra tuulama koodee maccaa bachoo warra meettoo warra gucaa guca warra aagaa warra aagaa warra nagaa eessan naqxu eessa gaa